Reefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan isin biraan ga'u Sammurataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti faana turaan affeerraa kooti. Oduu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo Desembar 2021 irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii kibbaa godina Gujii bahaa keessa sossoohu tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuus gooticha waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan meeshaalee garagaraa sirraa booji'ee jiraachuu ajajaan zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefii gaachanni uummata Oromoo jajjabeen diinaaf yaaddoo humni furgaatuun urjii lola keessaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon ifoomsee jira. Egaa bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isin dhageessina. Desembar 2021 irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon jajjabeen diinaaf yaaddoo baha Oromiyaa Harargee keessatti waraana humna yartuu PP ergamtuu ilmaan Minilik hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo cululuqaas galmeessee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa godina Harargee bahaa Ono Kombolchaa Araddaa Sarkamaa fi Laga Hamaa gidduutti lola guyyaa har'aa Woboo fi ergamtuu sirna tortoraa impaayera Itoophiyaa gidduutti taasifameen Woboon ergamtoota sirna naftanyaa Abiyyoot Kaaseen hin durfamu sakatta'aa bobbaate hedduu du'aa fi madoon adabee jiraachuu ajajaan Woboo zoonichaas ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon gumaa ilmaan Oromoo baasuu itti fufee jira. Haqa qabnani moona. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii bahaa Cibirraan Elemoo Qilxuu guyyaa har'aa miseensota haarawaa leenjisee eebbisuus ifoomsee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon bahaa Oromiyaa Cibirraan Elemoo Qilxuu guyyaa har'aa miseensa haarawaa kan leenjii waraanaa fi siyaasaatiin cuubbame leenjisee baasee jiraachuus ifoomsee jira. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jenna. Desembar 2021 irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii lixaa humna yartuu diinaa irratti tarkaanfii ilaala isaa fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon jajjabeen diinaaf yaaddoo humni furgaatuun urjii lola keessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen iddoo beejii jedhamtutti bakkoota gaara keelloo keessatti jajjabeen urjii lolaa diina hedduu du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee meeshaalee garagaraa konkolaataa 4 diishkaa 4 bireemii sadii fi meeshaalee xixiqqoo lakkoofsaan hedduu ta'an booji'ee jiraachuus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuun irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu horolee daaressuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefii gaachanni uummata Oromoo Woboon jajjabeen diinaaf yaaddoo Woboon zoonii giddu galeessa bahaa Shaggaa Ona Liiban Cukkaallaa Ganda Odaa Jiddaa iddoo addaa Gaalee
abiyyi jedhamtutti humna shoororkeessituu faashinistii ganda irra deemuudhaan ummata dararaa turte irratti guyyaa har'aa muddee 2021 tarkaanfii ilaala isaa fudhateen potorolii 2 guutumaa guututti barbadeessuun nama 15 ajjeesuun hedduu madoon adabee jiraachuus ajajaa waboo zoonichaa ifoomsee jira. Gama meeshaatiin akaamii 8 bireemii 2 snaapper 1 kilaash 10 rasaasa firii 300 fi shuggutii 5 hidhannoo guutuu waliin irreef gaachanni uummata Oromoo waboon zoonichaa galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa keessa sossoo'uu tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaadduu duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa waboon eegalee tarkaanfii ilaaleessaan humna sirna tortoraa Itoophiyaa irratti taasisaa jiraachuus ifoomsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii haleellaa fudhachuu ammas itti fufee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa keessa sossoo'u Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfiin sirna tortoraa mootummaa Itoophiyaa irratti ammas dabalee fudhachaa jiraachuus ifoomsee jira. Desembar 2021 ammas Cibirraan Odaa Adoollaa godina Gujii Bahaa aanaa Adoollaa wadaraa gidduutti waraana PP kallattii hundaan wal guurtee gara tarkaanfii ganama meeshaalee gurguddaa baasukaa fi diishkaalee guurrattee deemaa turte irratti galgala kana sa'aatii 10 hanga sa'a 11tti lola guddaa geggeesse loltoota PP 10 battalumatti ajjeese 2 madeessuun guutumaa guututti ari'uudhaan bakka isiin irraa dhuftetti deebisee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo ifoomsuun gama meeshaatiin kilaash akaamii 2 irraa hiikuus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhee jira. Dulli imala gara Finfinnee jedhu gooticha waraana bilisummaa Oromootiin eegalamee milkii bilisummaatiin olabamoo jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjaboo fudhachaa jiraachuus ifoomsee jira. Itti fufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaagaraa keessa jiran tarkaanfii haleellaa sirna tortoraa Itoophiyaa irratti fudhachuu jabeessee itti fufee jiraachuus ifoomsee jira. Desembar 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garaagaraa muddee 18 bara 2021 giddugala Oromiyaa bakkoota akka naannawa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo Oromiyaa kanneen akka Bishooftuu, Adaamaa, Aamboo, Naqamtee, Walancitii fi Fincii keessatti ganama irraa jalqabee waraana mootummaa biltiginnaa fi humna addaa naannoo Oromiyaan haleellaa turuu beeksisee jira. Haleellaa kana hordofee waraanni mootummaa irraa miidhaan jabaan gahuuf kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonilee garaagaraa naannoo Finfinnee iddoo Tulluu Diimtuu jedhamtutti ammoo lola jabaa geggeessaa jiruun bakka kana waraanni mootummaa irraa qulqulleessuuf dhuunfachuuf qarqara irra jirra jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeen diinaaf yaaddoo waboon zoonii lixaa ifoomsee jira. Desembar 2021 bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa Wallagga lixaa Ona Baabboo Gambeellaa fi naannoo isheetti haleellaa waraana biltiginnaa irratti raawwateen naannoo Shamaal Tokkee jedhamtu keessaa waraana Abiyyi Ahmad yeroo qulqulleessuu waraanni Abiyyi Ahmad gara magaalaa Baamboo Gambeellatti ol baqachuun mirkanaa'ee jira. Yeroo ammaa kanas waraanni bilisummaa Oromoo Ona Baamboo Gambeellaa waraana mootummaa biltiginnaa garasitti baqate haleelluuf naannoo sana marsee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Oduu dabalataa waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaagaraa keessatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo haarawa leenjisuun eebbisee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa humna waraanaa jajjabee
eebbisee jiraachuus ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii garaagaraa keessatti miseensota haarawaa leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatan eebbisee jiraachuus beeksisee jira. Haaluma kanaan wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii bahaa muddee 2021 humna jajjabee haarawaa eebbisuun dirqamaaf bobbaasuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar keessaa muddee 2021 miseensota haarawaa leenjisee ture bakka uummanni kumaatamaan lakkaawamanii argamanitti eebbisiisuudhaan gara dirree falmaatti bobbaasee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonichaa ifoomsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nagayatti.